Ashama akkam jirtu maatiiwwan chaanalii kiyya bakka jirtanitti nagaan kiyya isin haa qaqqabu. Warri chaanalii kiyya kanaaf illee haaraa taatanii viidiyoo kiyya kana irraa ilaalaa jirtan bakka chaanalii kiyyaatti nagaan dhuftan jecha chaanalii kiyya kana subscribe, like fi comment gochuun akkasumas yaadaaf gaaffii qabdan inbox naaf gochuudhaan akkana jajjabeessanii fi na cinaa dhaabbattan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo kiyya har'aatiin waa'ee dhibee COVID-19 yookaan immoo koronaa vaayirasii irratti viidiyoo tokko kanaan duras isiniif hojjechuun kiyya ni yaadatama. Ammas garuu haalli of eeggannoo hawaasa keenya keessa jiru hanqina guddaa waan qabuuf irra sarratti xiyyeeffadhee of eeggannoodhuma dhibee COVID-19 yookaan koronaa vaayirasii irratti taajjabbii tokko kan ijaan argee fudhadheerra isiniif qoodee akka irraa barattan yaaditanii na hordofuun waa hedduu akka barattan abdiin qaba. Na hordofaa. Taajjabbiin kiyya calqabaa waa'ee haqannaa fi ittisa koronaa vaayirasii irratti xiyyeeffata. Akkuma beekamu erga dhibeen kun biyya keenyatti akka galee beekame booda miidiyaaleen biyya keessa jiran hedduun isaanii waa'ee harka dhiqachuu qofa dubbachaa turanii uummataafis awareness kennaa turanii. Garuu dhugaasaa yoo haa ilaallu jenne dhibeen kun haala garaagaraatiin daddarba. Haalli itti daddarbiinsa isaa keessaa inni guddaan nama dhibee kanaan yookaan vaayirasii kanaan faalame yeroo qufa'uu fi haxxinfatu hancufni afaan isaa keessaa bahu gara nama biraatti salphumaan seenuudhaan vaayirasiin kun nama tokkorraa gara nama biraatti darba. Inni lammataa immoo hancufni nama vaayirasii sanaan faalame keessaa bahu sa'a muraasaaf sa'a yookaan hin beekamneef qilleensa irra waan turuuf qilleensaan illee dhibeen kun daddarbuunsaa jira jechuudha. Inni sadaffaan immoo tuttuqqii adda addaatiin vaayirasii sana salphaatti gara keenyaatti fudhannee vaayirasii sanaan faalamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu attenshiniin miidiyaan keenya hedduun kennaa ture waa'ee harka dhiqachuu qofa dubbachaa turan jechuun ni danda'ama. Kanarraa kan ka'e sadarkaa uummanni keenya harkuma tuttuqqii harkaatiin qofa kan dhibeen kun daddarbuu fi harka dhiqannaan waanuma dhibeen kun irraa badu itti fakkaachaa ture jechuun ni danda'ama. Kanaafuu awarenessiin miidiyaaleen biyya keessaa jiran uummataaf kennan bakka guddaa qaba waan ta'eef seeraan qorannoowwan adda addaa waa'ee dhibee kanaa jalaan bahan abdeetiiwwan adda addaa hordofuudhaan miidiyaaleen keenya uummata biraan gahuu qabu. Uummataaf awarenessii kennuu qaba jechuun barbaada asirratti. Karaa biraa immoo taajjabbiin kiyya lammaffaa waa'ee nagaa wal gaafachuuf hawaasa keenyaa fi sooshaal distaansiingii isa jedhamu irratti akkuma beekamu hubannoodhuma kanaan armaan dura kaasee irratti xiyyeeffatee uummanni keenya hedduun isaanii waa'ee dhibee kanaa yookaan immoo nagaa wal gaafachuu akkuma beekamu nagaa wal gaafachuun hawaasa keenya keessatti wanta hedduu cimaa fi duudhaa fi seenaa uummata keenyaa keessatti illee wal qabatee kan jiru waan ta'eef jireenya hawaasummaa biyya keenyaa hedduu cimaadha. Kanaafuu namni walitti dhufee wal gaafataa, waliin nyaataa, waliin dhugaa. Kanaafuu jireenya hawaasummaa kun hedduu cimaadha akka biyya keenyaatti. Garuu dhibeen kun erga dhufeetti immoo bara furguggee gadi jedhanii dabarfatu akka jedhamu wanta gochuu qabnu dirqama gochuu qabna jechuudha. Kanaafuu akkan taajjabbii kiyyatti argetti namootni hedduu wantootuma kanaan dura miidiyaaleen keenya afarsaa turan irraa kan ka'e namootni hedduun harkuma qofa of eeggachaa jiranii ammallee sadarkaa sanarra irratti kan jiru. Kanaafuu hubannoo kana cimsuudhaaf barbaadetananii sabuma sanarraa kan ka'e namni keenya kaan lukaan faa nagaa wal gaafachuuf walitti deemuun jira. Ciqilee harkaatiin faa nagaa wal gaafachuuf walitti deemuun jira. Kaan immoo gateettiidhaan walitti bu'uuf deemuu jira nagaa wal gaafachuudha. Kanaafuu kun maal irraa ka'a? Haala dhibeen kun itti tatamsa'u danda'u seeraan hubachuu dhiisuu irraa kan dhufu jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya seeraan baruu qaba. Social distancing isa jedhamu kana wajjin wal bira qabnee ilaaluu barbaachisaadha. Social distancing jechuun hanga namni tokko
nama biraarraa haga meetira 2 fi isaa olii irraa fagaatee deemuu qaba jedha. Kunis kan jedhameef saayinsii irratti erga qorannoon gaggeeffame booda dhibeen kun qilleensaan illee nama tokkorraa gara nama tokkotti daddarbuu waan danda'uuf sana dhaabuudhaaf namni akka walirraa fagaatee deemu walirraa fagaatee akka socho'u kan jedhame jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya kanarratti of eeggannoo gochuu qaba jechuudha. Namni akkamitti meetira 2 fi 3 walirraa fagaatee nagaa argateettiidhaan walitti nagaa wal gaafachuu danda'a? Haala kamiin lukaan nagaa wal gaafachuu danda'a yookaan immoo haala kamiin ciqileedhaan nagaa wal gaafachuu danda'a? Kanaafuu kanarratti xiyyeeffannaan kenname ammas of eeggannoon cimaa gochuun dirqama hunda keenyaati jechuudha. Kanaafuu ammas kanarrattis miidiyaaleen keenya waan hedduutu irraa eegama. Seeraan wantoota haaraa dhufan akkuma beekamu vaayirasiin koronaa kun vaayirasiiwwan koronaa kanaan dura jiran irraa amaloota adda addaatiin gargari amalli isaa haaraa qoratamaa irra gahaa jira saayinsiidhaan waan ta'eef wantoota sana jala waan qoratamanii wantootni haaraa bahan sun uummataaf gabaafama. Haala qorannoo sana irratti hundaa'een uummanni akka of eegu taasisuun dirqama hunda keenyaati jechuudha. Karaa biraatiin immoo taajjabbiin kiyya sadaffaa irratti kaasuuf barbaade waa'ee haguuggii fuulaa itti fayyadamiinsa isaa irratti kanaan dura viidiyoo tokko hojjedheen ture. Ammas immoo haalli fayyadamiinsa isaa irratti fi haala erga itti fayyadamee booda waan kana itti gatan rakkinaan guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf namni haala kamiin dura feesmaaskiin kun nu fayyaduu danda'a yookaan haguuggiin fuulaa kun nu fayyaduu danda'a yoo jennee yoo ilaalle yeroo haguuggii fuulaa kana keewwannee bakka namni heddummatu hedduu deemnu jarmoota adda addaa nama tokkorraa gara nama tokkotti daddarbuu danda'an qilleensa adda addaatiin dhufan haguuggii kan qolasaa isa karaa alaatiin haguugee hambisuudhaan akka funyaan keenyaa fi afaan keenyatti hin seenne gochuudhaan dhibeen kun tatamsa'ina dhibee kamiyyuu akka ofirraa ittisuuf nu gargaara jechuudha. So kana jechuun maalini jarmoota jechuun jarmoota adda addaatu jira. Vaayirasoota adda addaatu irra qubachuu danda'a. Kanaafuu isa wanta maaskii sana irratti qubate sana harka keenya akka tuttuqnu taanaan asiifachi uffata keenyaa fi meeshaalee adda addaa irra keenyii kan tuqsisnu taanaan of eeggannoo gochuu otoo hin ta'in dhibee kana suruma daraan akka babal'atu taasisaa jirra jechuudha. Kanaafuu ijaan kanan arge namoonni hedduun isaanii kaan maaskii kan ofirraa fuudhanii morma jala of kaa'utu jira, kaan gurra irratti of rarraasuu hin jira, kaan immoo harkaan walitti maranii keessa kaawwachuu faatu jira. Kanaafuu kanarratti hubannoon kun seeraan hubatamee namni seeraan of eeguu qaba jechuudha. Namni tokko maaskii tokko keewwatee achiin booda bakka namni heddummatu keessa deemee naanna'aa olee tasumayyuu harka isaatiin tuquu hin qabu jechuudha. Tasallee kan harkaan tuquu ta'e dirqama dafee harka isaa otoo tuttuqii biraa hin tuttuqin harka isaatiin dafee harka isaa saayintaayizii gochuu yookaan bishaaniif saamunaadhaan qulqulleeffachuun dirqama jechuudha. Kanaafuu haala itti fayyadamiinsa maaskii kana seeraan hubannee itti fayyadamuu baannaan dhibee kana daraan babal'isuu iyyuu danda'a akka hawaasa jireenya hawaasummaa fi itti fayyadamiinsa hawaasa keenyaatti jechuudha. Kanaafuu erga keewwannee booda tuttuquu hin qabnu harkaan tasallee dogoggorree yookaan immoo nyaata nyaachuuf yookaan dhuguufillee kan ofirraa kaasnu yoo ta'e seeraan gamada isaa qabnee funyaarraa gurrarraa of kaasna achiin booda qodaa isaaf mijate keessa kaawwachuu qabna. Teebiliiwwan adda addaa irratti illee tasuma kaa'uu hin qabnu jechuudha. Tuttuqqee sana hambisuudhaaf jechuudha. Feestaalas ta'uu danda'a waan isaaf qophaa'e irratti seeraan keenya yommuu fayyadamnus haala sanaan fayyadamuu qabna jechuudha. Kana caalaa as jala morma jala of kaa'uun kun gurra irratti of rarraasuun kun harkaan qabachuun sun vaayirasiidhuma sana qabachaa akka jirrutti yaaduu qaba hawaasni keenya. Kanaafuu sanarratti xiyyeeffannaan guddaan haala itti fayyadama kanarratti xiyyeeffannaan guddaan godhamuu qaba jechuudha. Kanaafuu haala sanaatiin seeraan itti fayyadamuu qabna. Kan biraa immoo wanti namootni hedduu tokko akka konfidensiitti maaskii kana waan keewwataniif konfidensiin guddaan itti dhaga'ame bakka namni hedduminaan argamutti kan deemaa oolanii galan jiru. Akkuma beekamu maaskiiwwan akaakuu garaagaraatu jira. Akkuma akaakuu isaanii immoo haalli pirootekshinii isaa yookaan parsantiin pirootekshinii isaa haalli gargari.
Fakkeenyaaf N25 kan jedhamu sana namoota meedikaala irra jiran hojjettoota dooktaroota kana close contact warra qaban namoota kubsattoota faana hariiroo walitti dhufeenya dhihoo warra qabantu itti fayyadama waan ta'eef argachuuf illee hedduu rakkisaadha. Akka biyya keenyaattis hin jiru jechuun danda'ama. Uummata isaatii hawaasuma warruma hojjettoota fayyaadhaaf illee waliin gahaan jiru. Kanaafuu maaskiiwwan meedikaal maaskii fi kan namtolcheewwan adda addaati kan namni itti fayyadamaa jiru P25 kan jedhamus jira. Garuu maaskiin kamiyyuu kan hubatamuu qabu maaskiin kamiyyuu parsantii 100 dhibee kamiyyuu nurraa ittisuu hin danda'u. Kanaafuu konfidensiidhaan maaskii waan keewwanneef qofa dhibeen kun hin qabu nutti hin darbu jedhanii namootni akkas godhan illee jiru waan ta'eef kanarraa of qusachuu qabu jechuudha. Parsantiidhuma xiqqoodha maaskiin sun akka dhibeen sun hin daddabarre kan urkuu danda'u. Kanaafuu kanarraas kanas hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Wantiin har'aaf qindeeffadhe kanuma fakkaata. Wantiin umarratti garuu jabeessee dhaamuu barbaadu fakkeenyaaf wanti dubbatamaa jiru jira. Stay home kanaan wal qabatee namni manaa ooluu waan kana faana wal qabatee haala ikonoomii fi ikonoomii kan dinagdee biyya keenyaatiin wal bira qabnee ilaalle hedduu rakkisaadha. Jireenya biyya keenyaa namni harka afaanitti nyaatee bulu keessatti guyyaa hojjetee har'a hojjetee kan nyaatu hojjetaa meeqat kan hojjetaan humnaa jira hojjetaan adda addaa har'a guyyaa tokko hojjechuu baannaan kana gabuu buluu jira. Kanaafuu waan sanarratti xiyyeeffannaan godhamee haala isaanii ittiin gargaaramuu danda'an seeraan qoratamee deeggarsi barbaachisaa ta'e godhamuu baannaan namni otoo nyaatiin buluu hin danda'u. Otoo hojjetiin immoo nyaachuus hin danda'u. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffannaa guddaan kennamuu barbaachisaa. Hawaasni keenya ni beekama. Duudhaa fi seenaa hawaasa keenya keessatti hawaasni keenya wal gargaaruun beekama. Kanaafuu hundinuu haaluma danda'ameen haalatti gargaarsa isaan irratti namni wal gargaaree rakkina kana keessaa akka bahu dhaamuu barbaada. Miidiyaaleedhaafis wantoota haaraa waa'ee dhibee kanaa vaayirasiin kun haala adda addaatiin vaayirasoota biraa irraan ala amaloota haaraa waan qabuuf amaloota haaraa qoratamanii irra gahaa jiran kana uummataaf jalaan ibsuun akka uummanni of eeggannoo qorannoo sana faana deemuu malu akka taasisu waan hedduutu irraa eegama kana hojjechuu qabu jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenyas kanarraa wantoota kana hordofee akka of eeggatuun jedha. Karaa biraatiin immoo waan haala adda addaatiin kan afarfamaa jiru jira. Vaasiniin argameera, qoricha argameera wanta akkasii kan jedhamu jira. Asirratti uummanni keenya seeraan waan kana beekuu qaba. Vaayirasiin kanaaf kittabaatas vaasinii isaa argamu, qorichi isaa argamu haga dhufee nu bira gahutti illee waggaa tokkoo fi isaa ol yeroo fudhachuu danda'a. Kanaafuu argame illee utuu jedhame waggaa tokkoo fi isaa ol fudhachuu danda'a waan ta'eef wanti guddaan of eeggannoodha. Namni of eeggate waan hedduu irraa of baraaruu danda'a. Kanaafuu namootni hedduu wantoota kana irratti afarsaa kan jiran jiru kanarraa gurra qabee of eeggannaa isaa cimsuun qaban jedha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Viidiyoo kanarraa waan hedduu akka barattan abdiin qaba. Viidiyoo kana sheer gochuudhaanis namoota hubannoo akka horataniif akka walii daddabarsiisan kabajaan isin gaafadha. Viidiyoo kana yoo jaalattan chaanala kiyya subscribe godhaa, like godhaa, jajjabeessaa. Walitti deebinaa waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa.